Egaa ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa tamsaasa kallattii gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin kan isin biraan geenyudha. Eeyyangaa guyyaa har'aa sagantaa kanarratti kan isin biraan gaa jiru an falmataa rorrooti. Sagantaa keenya har'aa irratti afraffaadhaa keessaayyuu dargaggeessa gameessaa biyyuma abbaa isaa keessatti qophiilee adda addaa irratti hirmaachaa turee fi hirmaachisaa jiruun qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Marrigaa waa hunda dura nageenyi kennaa kan jaalalaa kan oromummaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu sinin jecha eeyyangaa dursi addunyaa kana nageenya waan taateef irra deddeebine yoo yaa babaaroo jechuuf dirqamne waan hundaafuu bakka jirtanitti nageenya jaalala isiniif hawwina. Eeyyangaa wallee artistii gameessa Baha Oromiyaatti alatee Oromoo fi Oromiyaaf jiraachaa ture Doktora kabajaa Doktor Alii Birraatiin barnoota jechuudhaan gannoota 20 duratti wallee ajaa'ibsiisaa dhama Oromoo fi Oromiyaaf dabarse isin affeerre. Marrigaa waa malee miti wallee kana kan isin affeerre. Eeyyangaa hayyoonni gameeyyiin kaleessa uummanni Oromoodhaa barachuu qaba jechuudhaan keessaayyuu seenaa gooticha Salaalee Oromoo fi Oromiyaaf gumaachite Jeneraal Taaddasaa Birruu yaadachuun dirqama. Oromoon barachuu qaba. Yoo guddate yoo xiqqaate afaanuma ormaatiin illee barate mirga isaatiif falmachuu qaba jechuudhaan hundeessitoonni waldaa Maccaa fi Tuulamaa bara 1960 keessa ergaalee gurguddoo Oromoof dabarsaa turan. Eeyyangaa yeroo sanitti roorroo fi gidiraan uummata Oromoo irratti dhaabbannaan eeyyan Oromoon kan falmachuu ni qabu. Yoo xiqqaate afaanuma alagaatiin illee barate akka Oromoon mirga isaatiif falmatu hayyoonni gameeyyiin kaanii turan. Eeyyangaa nutis kanaaf sagantaa keenyaadhaa irratti barnoota jechuudhaan wallee kabajamaa fi jaalatamaa Doktor Artistii Birraatiin Alii Birraatiin isin biraan geenye. Marrigaa sagantaa keenyaadhaatti ennaa isin deebisnu qophii keessummaan qaba. Keessummaan keenyaarraa biyyuma abbaa isaa Oromiyaarraa kallachiidhaan gara foddaa madda walaabuu miidiyaatti dhufe. Maddichi walaabuudhaa lafa burqa Oromoodhaa keessaayyuu jaarraa 16ffaa keessa Oromoon akka ta'uu fi akka godhu gaafa dhabee eenyummaa isaa irratti kallattiilee adda addaatiin sirnoonni imperiyaala Itoophiyaa gaggeessaa turan uummata Oromoo gachaa ture sirna gadaa Oromoo deeffatee itichatee dachee irra jiraachaa ture madda walaabuudha. Kanaaf gaa foddaa madda walaabuu miidiyaatiin barnoonnis murteessaadha jechuudhaan sagantaa kana qabannee isiniif dhiyaannee jira. Waan hundumaafuu dargaggeessa keenyaan erga warbarreen boodatti gara sagantaa keenyaatti deebina. Yoo yaa ashama baga nagaan dhufte obboleessa kiyyaa kallachiidhaan maqaa kee erga nu barsiifteen boodatti sagantaa keenyatti darbina. Baga nagaan dhuftee sa'aatii kee aarsaa gootee gara madda walaabuu miidiyaatti. Hayyee ulfaadhaadha isinis baganaaf feettanii Ifaa Taliilaan jaama asuma magaalaa Adaamaan jira Oromiyaa keessa hundeessaa fi durataa dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataati. Miidiyaa keessan tanaan dura hordofaan ture keessummoota garagaraas yeroo isin affeertan laalaan ture har'ammoo carraa argadhee anis keessummaa miidiyaa keessanii ta'uu kootiif baay'een gammada. Atillee galatoomichuun barbaada. Ifaa Taliilaa jedhama. Dargaggeessa Oromoo fi Oromiyaadhaaf biyyuma abbaa isaa keessatti ilmaan Oromoodhaaf kallattiilee adda addaatiin hojiilee dansaa hojjechaa jiran. Marrigaa waan hundaafuu gara madda walaabuu miidiyaatiin baga dhufte siin jechuun barbaada. Mee Ifaa Taliilaa eessatti dhalatte eessatti guddatte durduubee seenaa wal gaafachuun dirqama waan taateef Ifaa Taliilaadhaa eenyu eessatti dhalatte eessatti guddatte Ifaa Taliilaa? Dhaloonni koo Boosati as naannoo iddoo jedhamurra gara baadiyaa keessa iddoo ganda qotee bulaa Xaddachaa Fadheechaa jedhamee waamamu tokkotu jira. Achittiin dhaladhe. Achi immoo magaalaa Ollancitii keessatti kanan barumsa koos baradhe achuman jiraachaa ture. Achi immoo bara 2007 gadhiiseen magaalaa Ollancitii gara magaalaa Asallaa galee almost Asallaa fi Ollancitii gidduuttiin guddadhe jechuun ni danda'ama. Eeyyangaa boosatiinis kaaftee jirta Ollanciitis kaastee booda irratti immoo Ollanciitii gadhiisuudhaan barnootaaf gara Adaamaas akka dhufte eerteerti. Mee Ollanciitiin maaliin beekamti qabeenya uumamaa boosatiinis ta'e yookaan Ollanciitii yoo xiqqoo isiirraa nu dhodhoofte qabeenyota uumamaa dacheen Oromiyaa Oromoof badhaasti keessaa tokko jiraati qilleensa uumamaati badda daree fi gammoojjiin kennama dacheen Oromiyaa Oromootaaf kenname keessaas tokkodha. Roobee simmiine bubbisee simmiine lafa oolmaa gaarii qabdu dachee uumamaan badhaati. Oromiyaan si geessa mee booseet maal fakkaatti haalli uumama ishee akkasuma Ollanciitiin maaliin beekamti qabeenya uumamaas ta'e yookaan immoo wantoota adda addaatiin beekamuu dandeessi waan taateef irraa nu himuu dandeessaa tarii? Dhugaa dubbachuuf gara oomishaatiin yoo ilaalle dacheen sun wanti isheen hin biqilchine hin jiru. Wanti irratti faca'e hundumtuuyyuu ni biqila. Qilleensi isheetis bareeda. Bishaanis qabdi. Qabeenya uumamaa baay'eedha qabdi.
Dabalatammoo iyyuu uummata nagaa qabu, uummata sirriitti qabsaa'aa ta'e, uummata jabaa ta'e of keessaa qabdi. Dabalatammoo iyyuu akka namoota akka kiyyaa kanas artiistota garaagaraatis namoota qabsaa'otaan akka Maammoo Gadaa fa'aatis namoota baay'ee achi keessatti dhalatanii guddataniiru. Boosat yoo jennu bal'aadha. Magaalaa Walancitii qofaa miti. Gandoota baay'ee of jalaa qaba. Karrayyuunis nu jala jira. As naannoo isa nu jala jira waan ta'eef isaan keessaa immoo seenota baay'ee gaarii ta'an ciccimoo ta'anitu jiru. Magaalaa Walancitii immoo dhufnu seenaan ishee akkan namootarraa odeeffadhetti seenaa dheeraa qabdi. Even magaalaa Adaamaa dura hunda akka hundeeffamtedha kanan odeeffannoo qabu. Walancitiin akka amma Walancitii jaan kanaa miti. Olancitiidha. Walgahii abbootiin gadaa namoonni naannoo sana jiraatan iddootti wal gahuudhaan rakkoo jiru, odeeffannoo jiru, iddootti walirraa fudhachaa turanidha waan ta'eef hafnaan achumaan hafi jechuudhaaf walgahii sanarraa akka namni hafneef Olanciti jedhanii haratanii lafa kaa'an jechuudha. Kanaafuu seenaa bareeda qabdi. Gara daldalaa fi indastiriitiin maal isoo ilaaltu immoo baaburri konkolaataan daandii dheeraa Jibuutii deemus magaalaa sana keessa qaxxaamura waan ta'eef magaalaa sochii guddaa qabdu jabaaki. Waa hedduu waa'ee Olancitii ergaalee jajjabduu dhama Oromoo fi Oromiyaa agarsiisan haala moggaafama maqaa isheetiinis dabalatee ergaa jajjabduu nu dabarsite. Galatoomii ulfaadhu mee dhuguma dubbachuuf sadarkaan barnoota keetii yoo maal fakkaata? Ifa Taliilaa sagantaa keenya irratti deebi'uun duratti jirta midhaa barnoota waan beektuuf dhaabbata kanas keessatti hirmaattee hirmaachisaa jirta. Mee sadarkaan barnoota keetii maal fakkaata? Dhuguma dubbachuuf Ifa Taliilaa barnoota keetirraa xiqqoo si erganu eertee kallattiidhaan sagantaa keenya deebina waan taateef. Dhugaa dubbachuuf barumsa koo kananii xumure magaalaa Asallaatti. Asallaanis iddoo jireenyi kan koo baay'een itti fooyya'edha. Xiqqoo haalli magaalaa Walancitii fi baadiyyaa ishee keessatti dabarsaa ture gaarii miti. Garuu barumsa koo addaan kuteen ture rakkoo kafaltii maallaqa qarshii 130 kafaluu dadhabuu kootiin kutaa 9tti barumsa koo addaan kuteen ture. Sana booda waggaa 3 booda magaalaa Asallaatti itti deebi'eeni kutaa 9f 10 baradhee achitti ergan xumuree booda immoo Baalaataa'oo magaalaa Asallaatti argamu ogummaa miidhagina shamarranii yookaan immoo hairdressing department jedhuun meekaappii fi rifeensa ogummaa miidhagina dubartootaa leenji'ee achi nama ergan galee booda immoo Bishooftuu Poolitekniik galmaa'uudhaan achitti immoo diploomaa fudhadhe ogummaa kanaanii amma immoo koorsiiwwan garaagaraa fudhachaa jira. Barumsa kootiin ogummaa miidhaginaa kanaan diploomaan qabaa jechuudha. Hojii amma hojjechaa jiru kanaan wal qabatee immoo wantoonni barumsi na barbaachisu jira. Leenjiree gaggabaaboo garaagaraa fudhachaa jira. Gama biraatiinis immoo barumsa koo itti fufuu akkan qabu keessi koo jira waan ta'eef moor of fuuldurattis baay'ee barachuu akkan qabu natti dhagahama. Ammaaf garuu diploomaan qaba jechuudha. Galatoomii ulfaadhu mudannoo jiruu fi jireenyaa keessatti atakaroo jiruu fi jireenyaa keessatti waa hedduu dhama jireenyaa dandamattee jirta. Hundumti namaatu dirree milkaa'insaa gahuudhaaf dandama jireenyaa dandamachuun dirqamadha. Waan hunduu dabaree seenaa durdubee keetii wanti irraa dubbanneef dhuguma dubbachuuf namni kamuu kan seenaa hin qabne hin jiru. Hayyoonni addunyaa irratti beekaman yuunivarsiitiilee gurguddaa kanneen akka Kaambiriijii fi Haarvardiin keessa jiranis mudannoo kana keessa booda irratti sadarkaa biyya ijaaruu fi sadarkaa saba isaanii fayyaduu ga'ama waan taateef waan hundaafuu sagantaa keenya irratti deebina. Mee dhuguma dubbachuuf Ifa Taliilaadha yeroo ammaa kanatti sagantaa keenya irratti kan xiyyeeffannee si'aamneef barnoota irratti xiyyeeffattee dhaloota kaayyoo keessaa Jeneraal Taaddasaa bakkaan gahuuf deemta natti fakkaata. Mee gamtaan yookaan dhaabbanni amman tanatti dhaabdan dhaabbanni keessan maqaan isaa maal jedhama kallattiidhaan yoo isinirraa barree gaariidha jeetii yaada? Kaayyoon isaa maal kan jedhu immoo duuba itti deemnu waan taateef. Dhaabbanni keenya Gumaataa Community Oriented Charity Organization jedhama. Afaan Oromootiin immoo dhaabbata tajaajila lammummaa Gumaataa jennaani. Gumaata jechuun jecha afaan Oromoo biratti kabajamudha. Jecha uummanni Oromoo bal'aan itti fayyadamudha. Kennuu, arjoomuu, deeggaruu, cinaa dhaabbachuu jechuudha.
kana yennaan maqaa kanatti itti moggaasu hayyoota garaagaraa dubbiseetan jira, namoota barreessan dubbiseetan jira. Duudhaa uummatni Oromoo ittiin wal gargaaraa ture sana waan sirriitti of keessaa qabuu fi jecha kana akka filannu goone even feesbuukii hundarratti gadhiiseen namoonni baay'een yaadatti kennanii maqoota garaagaraa baasne gumaataan keessaa filatame jechuudha. Kanaaf dhaabbanni keenya akka Itoophiyaatitti si'eessoorra yookaan immoo siviil maabaraat warra jedhamu jiru isaanirraa beekamtii fudhanneerra. Abbaa taayitaa dhaabbilee fi waldaalee Itoophiyaan jedhamutu kenna beekamtii waan ta'eef laayisansiin nu amma of harkaa qabnu dhaabbileen akka bebbeekamoo ta'an Maqdooniyaa, Abbabech Goobanaa, dhaabbileen biyya alaatis biyya keessa galanii beekamtii itti baasan kun hundumtuu laayisansii isaan qabatan sana dhaabbanni keenya of harkaa qaba jechuudha. Boordii qaba. Isaa gaditti immoo hojjettoota baay'ee qaba. Ani immoo dhaabbata sana akka hoogganaatti yookaan liidara ta'eetiin hojjechaa jira waan ta'eef dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataa jedheeti maqaa isaa hammoo gaafate jechuudha. Galatoom ulfaaddu dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataa jechuudhaan moggaafamte. Bu'uureffamni isaa yoomimee haala kamiin bu'uureessite dhuguma dubbachuuf waan kana dhaabdu kophaa keetti moo namaa wajjin mari'atteeti moo hiriyoota wajjin mari'atte kan jedhu gaafii taanudha. Mee barichi isaa bu'uureffamni bara isaa maal fakkaata? Dabareen seenaa isaa kaleessaa maal fakkaata? Waggaa meeqa lakkoofsan erga dhaabbattani? Akeekni isaa maal kan jedhamu itti deebina waan taateef. Waggaa meeqadha bara isaa nu yaadachiisuu dandeessaa? Akka lakkoofsa Itoophiyaatti 2006 kan hojii kana jalqabanii akkan sitti dura ogeessa ogummaa miidhaginaa dubartootaan qaba. Achitti innaan hojjedhu sana wantoota 10 deeggarsa meeshaalee barnootaa bituudhaan kennuufiidhaan hin jalqabe ture. Bara 2006 jechuudha. 2007 2008 lakkoofsa ijoollee dabaluudhaan daa'imman maatii harka qalleeyyii kan maatii yookaan abbaa hin qabne yookaan haadha hin qabne yookaan lachuu hin qabne kan fira bira taa'an kan ollaa bira taa'an filuudhaan ijoollee 36 osoo namuu hin gargaariin barsiisatan ture jechuudha. Kanaafi bu'uurri isaa namoonni rakkatuu isaa ani rakkoo meeshaalee barnootaa arguu kan koo uummanni keenya yeroo sanatti dhaabbileen akka keenyaa kun hin babal'anne hin jiru akka ammaa kanaa miti. Yeroo san haalli siyaasaa jirus xiqqoo ulfaataadha waan ta'eef namoota keenya kana gargaaruun qaba yaada jedhuna keessa ture. Dhuunfaadhaan akka nama tokkootti namoota gargaaraan ture waan ta'eef moor immoo gaafan ogummaa qabu daran akka namoota gargaaruun akka kaasina keessa jira waan ta'eef kanaaf ijoollee 36 gargaaraatiin ture. Gaafa immoo amma laayisansiitti baasnee dhaabbata miti mootummaa biyya keessatti hundaa'e akka ta'u goonee hani beekamtiitti baasne garuu Juun 20 dha. Juun 2022 dha. Bara akka lakkoofsa faranjiitti 2022 keessa jechuudhaan beekamtiitti baasne amma almost gara waggaa 2 deema erga beekamtii argate hojichi erga jalqabne garuu barana waggaa 11 guunnee jirre jechuudha. Waggaa 11ffaa isaatirra jirre jechuudha bara kana. Obboleessi Galatoom ulfaaddu keessaa dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataa jechuudhaan dargaggeessa biyyuma abbaa isaa Oromiyaarraa bu'uuressee barnoota irratti xiyyeeffatee ifa Taliilaa jedhama. Eeyyangaa warroonni sagantaa kana dhageeffachaa jirtanii fi sagaleen kun isin bira ga'e kun qophii keessummaati. Kuni qophii keessummaati. Qophii keessummaa kanarratti immoo kallattiilee adda addaatiin yaadota adda addaa isin biraan geenyaa warroonni hordofaa jirtan hundi keessanuu ulfaadhaa galatooma isiniin jechaa qophii keessummaa keenya. Marga deebinee dhufnee jirra.
kabajamtoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan kun qophii keessummaati. Keessummaan keenyarraa Ifaa Taliilaa jedhama. Oromiyaatti argama. Adaamaa jiraachaa sagantaa addaa keessaayyuu ogummaa isaa kaleessaa kan barateen shamarran hedduu barsiisuun cinattis dhaabbata nu barbaachisa jechuudhaan dhaabbanni kun ammoo dhaabbata tajaajila lammummaa gumaata jedhu. Dhuguma dubbachuuf warroonni sagalee kana dhagaa jirtan warroonni kaataniif sagantaa addaa xiyyeeffatee dhaabbata tajaajila lammummaa gumaata jedhu irratti dhaabbatee kaayoo kanaan gadi ba'ee jira. Bu'uureffamni isaa 2006 amman tan ammoo beekamtummaa kan itti argatee laayisansii itti baafachuudhaaf dirqaman bara 2022 bu'aa bahii gurguddaa keessa darbeeti laayyota singaamne akkasumas immoo namoota adda addaa ogummaa adda addaatiin leenjisee jira ogummaa miidhaginaan gargaaru qofaa miti barnootaan namoota harka miidhamataan harka qaleeyyitaan qaama miidhamtootaan hedduu of keessatti hammatee jira kan immoo durduubaa fi duree isaa kallattiidhaan kan nu hubachiisu dargaggeessuma Ifaa Taliilaati. Oromiyaa biyya abbaa isaarraa gara foddaa madda olaabuutiin hawaasa keenya kan Ameerikaa jiru, Awustiraaliyaa jiru, kanneen biyyoota Eeshiyaa keessa jiru. Dhuguma dubbachuuf wanti nyaatan garatti darbe barnoonni garuu eegare abdii biyyaa fi abdii hawaasa keenyaa waan taateef ijoollee harka qaleeyyii barachuu hin dandeenye kana cinaa dhaabbadha jechuudhaan dhaabbanni tajaajila lammummaa fi gumaataa qophii keenya irratti hirmaatanii hawaasa keenyaan madda olaabuu wal nu garsiisi. Madditi walaabuu burqaa Oromooti. Bakka walooma Oromooti. Ni beekna seenaa keenyaa maddi walaabuu lafa burqaa keenyaa kan jedhurra dhaabbachuudhaan har'a foddaa madda olaabuutiin dhufee jira. Warroonni viidiyoo kana argitan amma dandeessaniin fakkeessa osoo hin taane dhugaa jirtu irratti bira dhaabbadhaa gargaara dhaabbata kana jabeessaa isiniin jechuun barbaada. Kaleessa yaamicha adda addaa isinii goonee jira. Dhaabbata Soofmar Relief Development Organization haaluma kanaan gargaarsifnee jira. Akkasuma immoo dhaabbata kennaa for kids kan jedhu Oromiyaa irraa gara madda olaabuutiin ji'oota muraasan duratti hirmaachifne hawaasa keenya akka dhageettii argatu goonee jira. Kana qofaa miti manneen uffata aadaa hedduu kan akka uffata aadaa Tulluu Ambalaat akkasuma immoo aanolee online marketing Oromiyaa marraa kallattii adda addaatiin gara naandeessaa turre madditi walaabuudhaa har'an tana immoo dirqama obbolummaa amaanaa wanti simbira kaawwannu yoo jiraanne dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataa kanarratti hirmaattanii waan dandeettaniif gumaacha akka nu gootan isiniin jenna. Qophiin keenya qophii keessumaa akkuma itti fufaa jira. Mee asirratti gaafii sirraa qaba dhuguma dubbachuudhaaf amman tanatti akkuma daawwachaa jirtan dhaabbanni kun yeroo ammaa kanatti laayisansii gannoota 11 bu'aa bahii gurguddaa keessa darbitanii bakka kana geettanii har'an tan ammoo laayisansii baafattanii jirtanii Ifaa Taliilaa mee namoota akkamii of keessatti hammattanii deemaa jirtan dhaabbanni keessa yeroo ammaatti miseensota meeqa qabaa maddi galii isaa ammoo maalidha hojiin keessan hojii guddaadha viidiyooleen hedduun na bira jira. Suuraaleen hedduun na bira jira. Qaamaan miidhamtoota hedduu argeen jira. Namoota ogummaa adda addaatiin, ogummaa miidhaginaatiin, ogummaa diizaayinii adda addaatiin akkasuma immoo namoota qaamaan miidhaman hedduu gargaartanii jirtanii waan kanaaf maddi galii eessa kan jedhu duubarra dubbanna. Ammaaf immoo dhuguma dubbachuudhaaf mee namoota akkamii hammatee jira miseensonni keessan heddumminaan meeqa ta'an lakkoofsan ammana jettee nu himuu dandeessaa qaamaan miidhamaan hangasi akkasuma ogummaan kan leenjisnu hagas dargaggeessa hagas jettee nu baasuu dandeessaa tarii carraa kana fayyadamteetiin. Dhugaa dubbachuudhaaf dhaabbanni keenya deeggarsa meeshaalee barnootaa dhaabbanni keenya deeggarsa meeshaalee barnootaa daa'imman maatii harka qalleeyyiitiif yeroo ammaa kanatti ijoollee 194 barsiisaa jirra. Magaalaa Olancitii fi magaalaa Dirree Dhawaa irratti barsiisaa jirra. Kan magaalaa Adaamaa amma waggaa 11ffaa isaatirra jira. Ijoolleen waggaa 11ffaa isaa jechuun bara 2006 jalqabne keessaa ijoolleen 3 yuunivarsiitii galanii nu barachaa jiru. Keessattuu as Adaamaa yuunivarsiitii mucaan tokko jira. Injiinaringii barachaa jira. Qabxii 3.8 fiduudhaan baay'ee na gammachiisee jira waggaa 1ffaa isaa kanarratti. Kan hafan immoo shamarran isaanis yuunivarsiitiidha barachaa jiru. Karaa biraatiin deeggarsa meeshaalee barnootaa kana yoo kenninu amantaa fi sabaan maalidhaan adda qoodamee miti. Dhaabbanni keenya dhaabbata namoomaati. Nama rakkate harka qalleeyyii ta'e deeggarsa dhaabbata keenyarraa barbaachisuuf deeggarsa ni goona. Ijoolleen keenya barachuu qabu. Dhugaa dubbachuuf duratti waa yoo kaastu gammadeen koflees ilaalaa ture. Kaayyoon daa'imman barsiisuu kuni kaayyoo Jeneraal Taaddasaa Birruuti. Abbaa keenya inni
yoo abbaadhaa immoo ilmatu galmaan ga'a. Ilmi isaa immoo aanaa sii fi uummata yeroo ammaa kanatti lubbuudhaan jiru waan ta'aniif kaayyoo isaa kana galmaan ga'uudhaaf dirqama keenya bahuu qabna waan ta'eef ijoolleen keenya barachuu qabu. Nama baratetu mirga isaa gaafata, dirqama isaatiis ba'a. Rakkoo sabaa, rakkoo biyyaa hanfuru nama barateedha. Isa kana waanan amanuuf ijoollee keenya barsiisuu qabna. Even ogummaa garagaraas barsiisaa jirra. Barumsa qofaa miti. Yeroo ammaa kanattu ammaa yeroon sitti haasa'u kanatti shamarran 36 barsiisaan jira. 12 faashin diizaayin uffata hodhu, 12 kompiitaraan, 12 viidiyoo editingiidhaan barachaa jiru. Yeroo ammaa kanattu dhaabbatan an hundeesse kana jalatti jechuudha. Karaa biraatiin manneen barnootaa irratti laayif iskiil tireeningii kennaa jira. Mala jireenyaa jechuudha. Isa kanarratti ji'ootuma lamaannan amma dabran kana keessatti qofa ijoollee 120 laayif ji'oota tokkoon booda immoo marsaa lammaffaa jalqabuudhaan sagantaa guddaa qopheessuudhaan beekamtii ni kennina, sartifikeetii ni kenninaaf jara kana. Gara biraatiin haadholeen maatii harka qalleeyyii ta'an kan nama isaan gargaaru hin qabne, han ilma hin qabne, han abbaa hin qabne, kan fira hin qabne immoo 85 gargaaraa jirra. Yeroo ramadaanni dhufu waan soomanarra waan oolaniif galgala waan ittiin furan deeggarsa goona. Shorbaa nyaata garagaraa qopheessuudhaan magaalaa keessatti haadholii kanaaf deeggarsa ni kennina. Yeroo ayyaanatis waan sooma ittiin furan, waan ayyaana ittiin kabajan kan ortodoksiis kan musliimaa kanarrattis hundumarratti iyyuu deeggarsa gochaa jira. Karaa biraatiin qaama miidhamtoonni 24 jiru. Garee lamatti addaan qoodne. Garee tokko Baalaataa'oo magaalaa Adaamaa wajjin dubbachuudhaan ogummaa garagaraa akka isaan baratan goonee hojiirra jiru yeroo ammaa kana. Karaa biraatiin immoo qaama miidhamtootaa fi namoota haadha daa'ima kophaatti guddisaatoo jirtuuf immoo gara maatii sadiif bulchiinsa magaalaa Adaamaatii fi OBN wajjin dubbachuudhaan mana jireenyaa akka isaan argatan goonee jira. Karaa biraatiin qaama eerpoortii kanaa wajjin immoo haasa'uudhaan ijoollee 5 ji'a ji'aan deeggarsa maallaqaa akka isaan godhaniif gochaa jira. Uffata namoota irraa ni sassaabna, mana barumsaati irraa ni sassaabna, deebisnee har'annee ijoollee karaarra jiraatan haadhaaf abbaa hin qabneef immoo sagantaa laaqanaa qopheessuudhaan qaama isaanii dhiquudhaan uffata itti uwwisuudhaan ijoollee kana saayikoo isaatii irratti hojjechuudhaan dhaloota biyyaati waan ta'eef ijoollee dhugaan sitti maas magaalaa Adaamaa keessaa immoo ijoollee karaarra jiraatan maastii shaarkii 5 kana oduu gaafatte eessaa akka dhufanoo gaafattu Harargee yaamu, Baalee yaamu, Jimmaa yaamu kuni baay'ee natti dhagama waan ta'eef ijoollee keenya kanarrattis hojjechaa jira. Of fuuldurattis ogummaa garagaraa akka isaan baratan gochuudhaaf hojiilee gurguddaan hojjechaatu jira. Ani kanan qabu rakkoo faayinaansii qofa. Yaadota gurguddoon of keessaa qaba dhugaa dubbachuuf. Rakkoo faayinaansii qofatu na qabeetoo jira malee ijoollee keenya irratti hojjechuudhaaf ani of dabarseen jireenya koo guutuu dhaabbata kanaaf uummata kanaaf dabarseen kennaatu jira waan ta'eef rakkoo faayinaansii qofatu duubatti na hambise. Aayidiyaa yookaan hojii uummanni keenya ittiin gargaaramuu danda'u baay'een of harkaa qaba. Abbootiin kunuunfaman jiru, haadholiin kunuunfaman jiru. Karaa biraatiin ijoolleen rakkoo siyaasatiin haadhaaf abbaa dhaban kan keessan gargaarus jiru. Baay'ee isaanii. Fakkeenyaaf ilma weellisaa Daadhii Galaan abbaan boqotee waggaa 2 erga barumsa addaan kuteetoo taa'aa ture booda barumsatti deebisee akka inni hanga kutaa 10 deemu hangodhe ana. Handura barbaadee mucaa kana argatee gara miidiyaatti fidee ilmaayyuu akka beekanii akka uummanni gargaaru hangochaatu ture ana. Karaa biraatiin immoo ilma akkuma duratti jette wanti nyaatu, wanti dhugu hundumtuuyyuu ni darba. Sa'aatota muraasaan booda, guyyoota muraasaan booda ni darba. Barumsi garuu sammuu isaanii qara kan boru biddeen ittiin nyaatanidha. Akka nama fala argatu akka ta'u godha. Maaliif namni barate hin yaada. Rakkoo isa mudatu hunda, chaalenjii isa mudatu hunda akkamitti akka keessa dabruu danda'u ni beeka, ni malata. Nama barate dubbisa. Nama beekuu mari'ata, ni dubbisa. Kanaafuu namni barate furmaata fiduudhaaf duubatti hin jiru. Ani immoo jireenya koo keessatti barataa kutaa 4 ta'ee karaarra jiraachaa ture. Magaalaa Olancitii keessatti akka carraa ta'ee abbaan koo lubbuudhaan hin jiru. Haati koo immoo iddoo biraatti turte. Ishees hin beeku waan tureef fira birattan guddadhe. Haadha biddeenaa abbaa koo birattan guddadhe waan ta'eef cimaa guddaa isaa argeen jira. Barataa kutaa 4 ta'ee dabtara 4 nan barachaa ture. Barsiisan
magra gurguree dabtara bitadheeran yeroo sanatti. Yeroo ammaa kanatti immoo ijoolleen akkanaa kun baay'ee rakkoo keessa jiru waan ta'eef rakkoon ani arge sun sabni kan koo lammiin kan koo dhaloonni lafa ol dhufaan kun arguu hin qabu. Dhugaan sitti hima aniifati har'a dargaggeessaa jiraachaa jirra boru gara biyyeetti makamna. Dhaloonni lafa ol dhufaa jiru kun immoo abbaa biyyaati boru. Dhaloota kana barsiisuu qabna. Biyyattii teenya tana hanfuudhee deemu hanguddisu dhaloota barate waan ta'eef barumsi waan hundumarrattuu iyyuu furmaata waan ta'eef irra caalaa barumsa irratti xiyyeeffannoo kenneetoo hojjechaatoo jira. Carraa argadhee akkasiin dubbachuu kootiin garuu baay'ee galatoomii baay'ee. Egaa dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataa jechuudhaan barichisa gannoota 11 dura bu'aa bahii hedduu keessa darbee abdii kutachuu dideetiin ofii kiyyaa carraa argadhee barachuudhaaf maatii kiyyaa dhabeen jira umrii ijoollummaatti jechuudhaan keessaayyuu durdubee isarra geette rakkoo isarra geette gadadoo isarra geette kufee bira darbuudhaan kufee ka'uudhaan mo'ateetiin haadhan tana sadarkaa hawaas kiyya of kennee lubbuu kenna kan jedhu yaadota isaarraa waan hubattanidha. Waan hundaafuu kan dhageeffachaa jirtan gara madda walaabuutti beeksisa kanaan booda walitti deebinaa turtii gaarii. Eeyyangaa yaadaan Oromiyaa isin geessifnee qabeenya uumamaa leecalloo madditi Oromoo qabdu gadamsa gaarreen laggeen Oromiyaa kallattii adda addaatiin isin biraan geennee jira. Waan hundaafuu amma sirra deebi'ee dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataa jechuudhaan bu'uuressee barattoota Oromoodhaa qaamaan miidhamtoota hedduu akkasumas shamarroota keenya hedduu waan nama ajaa'ibsiisu keessaa dhaabbanni kun waan seenaa keessatti hin dhageenye dhaabbattoota hedduun dubbiseen jira. Ijoollee yuunivarsiitiidhaaf 3 gumaachanii 3 keessaa tokko siivil injinaringii barachuudhaan 3.6 ol qabxii fiduudhaan abdii biyyaatii fi abdii amaanaa waadaa garee kanaa yookaan dhaabbata kanaa akka ta'e seenaalee isaa irraa hubannee jira. Fakkeenyummaa guddaadha. Sadarkaa yuunivarsiitii haga ga'uutti duuka buutanii hordoftaniitiin sadarkaa saniin ga'u akkasuma immoo shamarroota 36 as biratti Oromoon laaluu dandeessan. Namni hedduun shamarran tuffata. Namni hedduun kaampaaniin gurguddaan dhaabbanni gurguddaan warroota dhiiraatti fayyadaman. Kanaaf shamarroota isaan ammoo shamarroota jajjabeessuu keessatti ragaa biraan barbaannu shamarroota 36 keessaa koompitara saayinsii hedduu isaanii barsiisuudhaan waa'ee koompitaraa irratti akkasuma viidiyoo editingii irratti akkasuma dhaabbata baalataa yookaan ammoo dhaabbata kolleejii teeknikaaf ogummaa natti fakkaate yeroo goggoruun baadhee isaan wajjin ta'uudhaan akkasuma immoo buufata xayyaaraa wajjin ta'uudhaan haala adda addaatiin ogummaa qabaniin hojiilee adda addaa keessatti humneessuu keessatti gahee gurguddaa kan taphachaa jiruu fi taphataa jiru dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataati. Dhaabbanni kun Oromiyaa jira. Biyyuma abbaa isaa Oromiyaa Adaamaan jira. Bilis Oromootiyya. Warroonni sagantaa kana dhageeffachaa jirtan dhaabbata kana gargaaruudhaaf kallattiidhaan lakkoofsa bilbilaa keessanii asumaan kallattiidhaan yoo gaarii dhajeetii yaada irra deddeebitaniitiin akka ibsitanis abdiin qaba. Barreeffamicha irraallees yeroo hedduu ni kenna jedheetii yaada nan irraanfadhe mee dhaabbata keessan kana lakkoofsa bilbilaa keessan kallattiidhaan isin qunnamuu danda'u yeroo daqiiqaa takka fayyadamtanii ibsuu dandeessanii ifaa taliilaa. Lakkoofsa teelegiraamii, waatsaappii, iimootti fayyadamnu duwwaa 9 38 10 duwwaa 7 59. Iimeeliidhaan immoo gumaataa charity@gmail.com yoo jettan kallattiidhaan nu argachuu ni dandeessu. Asumarratti duratti gaaffii tokko na gaafattee irra dabreen turre maddi faayinaansii keessan maalidha gaafee dhunaa kaastee turte. Maddi faayinaansii anaa miti baay'ee. Ani hamman danda'uun carraaqa malee maddi faayinaansii koo lammii kooti. Ka biyya alaa jiran, ka biyya keessa jiran. Qaaman meeshaalee barnootaa bitanii warreen fidanii naa kennan jiru. Uffata fidanii warreen naa kennan jiru. Biyya alaatii immoo osoo qaaman nan beekiin, osoo nan argiin na amananii wantoota hojjedhu feesbuukii keenya irratti gadhiisnu qofa arguudhaan deeggarsa maallaqaa wantoota nu barbaachisan bituudhaan turan jiru. Keessattuu shamarran biyya Arabaa jiran dhugaa jechaan qabu. Dhugaa
Karaa biraatiin Minisootaa keessa just Oromiyaa xiqqoo iddoo jedhaman hunda keessaa namoonni na gargaaran jiru. Maaliif immoo shamarran irratti xiyyeeffatte jedhanii namoonni baay'een na gaafatu. Shamarran yoo barsiisne biyya barsiisne jechuudha boru haadha kan ta'u isaani. Isaan yoo beekan ilmaan isaanii barsiisu. Dhaloota qaruudhaaf isaan baay'ee dhiyoodha jechuudha maatitti. Karaa biraatiin shamarran yoo deeggarre iddoo hojii isaanii, iddoo jireenya isaanii yoo wanta isaan jeequrraa bilisa goone rakkoon isaan hin furre wanti isaan galmaan hin geenye tokkollee hin jiru baay'ee. Isa kana argeetiin jira. Ijoolleen gargaaru keessaa irra caalaa shamarrantu caala. Kanammoo maaf seete kanaan akkas gochaatoo jiru. Carraa baay'ee argataa hin jiran. Ilaalchi warri dhiiraa keessattuu maatiin warri dhiiraa kun shamarraniif qabu gadi. Even immoo uumamumaanuu rakkoo garagaraatiif dhiira caalaa saaxilamu. Kan osoo nu nagaan deemnu kan nu biraa ulfaan isaanii. Kan rakkoo gudeeffamuuf saaxilaman isaanii, han saamichi humnaa irratti adeemsifamu isaanii, kan rukutamu isaanii. Inni sun baay'ee natti dhaga'ama ture. Kanaaf shamarraniif xiyyeeffannaa addaa kenneetiin hojjechaa jira. Isaan barsiisuu jechuun biyya barsiisuu jechuudha. Haadha ta'uu, haadha manaa ta'u. Isaan yoo barsiisne daa'ima yoo godhatan haadha daa'ima naamusa qabdu guddistu taati. Abbaa manaa isheetiif immoo haadha manaa gaarii taati. Kanaafuu isaan irratti hojjechuun dirqama waan ta'eef anis akka dhuunfatitti dhaabbanni keenyas akka dhaabbata tajaajila lammummaa gumaatatitti shamarran ga'oomsuu irratti sirriitti itti cimnee hojjenna. Life skill trainingiin sun yeroo baay'ee erga leenjii kennineef booda fiidbaakii yoo nan gaafadhu ani koo gaafii gaafachuu hin danda'u. Waan fudhachuun barbaanne hunda dhiibee ofirraa deebisuu hin danda'u ture. Amma garuu mirga koo nan falmaa, deebii nan deebisa, gaafii nan gaafadha. Ja'anii haadhatanii deebinaaf kennu. Inni kun waan guddaadha. Sammuu isaan irratti hojjenna waan ta'eef jechuudha. Gama kanaan irra deddeebi'ee kanan sitti barbaadu rakkoo faayinaansiitiin qaba malee yaadota gurguddoo of fuulduratti hojjechuudhaaf yaadu hunda baay'een qaba. Oromiyaa guutuu keessa jira namni keenya han barachuu qabu, han gargaaramuu qabu. Gama kanaanis sirriitti babal'isee hojjechuun barbaada. Amma Adaamaa, Walancitii fi Direedawaa irratti kan hojjechaa jiru bara dhufu mooyyuu gara Hurutaa, Asallaa, Jimma fa'aa irratti babal'isuun barbaada. Namoonni deeggarsa meeshaalee barnootaa kana yoo naaf godhan Oromiyaa guutuu keessatti hojjechuu nan danda'a. Karaa biraatiin mee wantoota barbaachisu annan bitaa iddoo kanaa deemitoo meeshaalee barnootaa kana kenni yoo naan jedhan eessayyuu deemee hojjechuudhaaf an ifaan taliilaa qophiidha. Karaa biraatiin akka salphaatti nu argachuu barbaaddan qubee afaan Oromootiin Facebook irratti dhaabbata tajaajila lammummaa gumaataa qubee Ingiliffaatiin gumaataa chaaritii yoo ittanii yoo sarchi gootan nu argattu akka salphaatti jechuudha. Karaa kanaan nu qunnamtanii nu wajjin hojjechuu nu gargaaruu ni dandeessu. Namni gargaarsa kan se'u maallaqa yookaan immoo in-kind waan kennamu qofa isa miti. Amma madda walaabuu miidiyaan hangochaatu jiru na gargaaraa jira baay'ee. Na gargaaraa jirtu isinuyyuu. Maaliif uummanni akka beeku, uummanni na gargaaruu akka danda'u haala mijeessaa jirtu kun gargaarsa guddaadha. Hin argadhu carraa kana baay'ee. Maallaqaan argachuu hin danda'u. Kanaafuu namoonni bilbiltanii na gorsitan jirtu baay'ee. Namoonni gugurdoon jiru bilbilanii na gorsu. Iddoo kanatti si cabsuu danda'u. Dubbiin kun si cabsuu danda'a. Adeemsi kun si cabsuu danda'a waan ta'eef of eeggannoo godhedhanii namoonni karaa na qabsiisan jiru. Inni kuni maallaqatti hin tilmaamuudhaan dubbadha. Gama kanaan maallaqa qofaanii miti yaada naa kennuudhaan na tola. Inni biraan maala yaada innaa tokko hojiileen hojjedhe kan osoo dookumantarii isaa hojjedhee haali naa mija'uu danda'e Minisootaa fa'aa keessattuu iddoo Oromoon koomunitii baay'inaan jiru kana keessatti dhufee waan hojii dhaabbanni keenya hojjechaa jiru kana uummata bal'aa achi jiru uummata kiyya kana fuudhu sirriitti ibsa gochuu danda'e natti tola. Garuu nama na qunnamee haala naa mijeessee gamas naa fiduun qabu waan ta'eef namoonni kana gochuu dandeessanis osoo haala naa mijeessuu dandeessanii baay'ee natti tola jechuun barbaada. Wal qabannee yoo hojjenne kaayyoo abbootii keenyaa galmaan ni geenya. Uummanni keenya ni barata. Eessattuyyuu dorgomaa ta'a namni barate waan ta'eef dhugaa jechan qabu madda walaabuu miidiyaa. Thank you so much baay'ee. Ulfaadhaa. Ulfaadhu dhukkubbii keessoo keessaa miidhama dhamaa fi
Oromummaa kana keessatti dhukkubaa ture ol baaftee bulgaafachuu keetiif galatoomi siin jedha. Dhuguma dubbachuuf dhaabbata tajaajila lammummaa fi gumaacha dargaggeessa Ifaa Taliilaatiin bu'uureffame dhamaatii gannoota 11 bu'aa bayii adda addaa keessa darbee dhukkubbii kana hundaan hadhan tana barataa sadarkaa yuunivarsiitiitti eebbifamu 3 nu oomishee jira. Shamarran 36 kompiitaraan akka of danda'an nu godhee jira. Akkasuma immoo viidiyoo editingiidhaan namoota hedduu nu arjoomee jira. Dhaabbata baalataa wajjin ta'uudhaan namoota hedduu hojii uumaa jira. Sammaddittis ogummaa adda addaatiin diizaayineraan akkasumas immoo rifeensa tolchuudhaan miidhagina adda addaatiin leensaniitiin hojii uumaa jiran. Lakki wanni nyaatan qofti isin hin barbaachisu, uffannaan qofa isin hin barbaachisu, fiicharii keessaniif kan isin barbaachisu, abdii keessaniif kan isin barbaachisu ogummaadha. Ani amman tanatti mallaqa isinii kenneetiin waan akkasii gatuun nan barbaachisu jechuudha. Dhaabbanni kun egeree isaaniitiif kan dhaabbatedha. Keessaayyuu beekamtummaa argatee jira. Beekamtummaa kanaaf immoo dorgommii gurguddaa isa eeggata akka biyyaatti waan taateef dhaabbata kana cinaa haa dhaabbannu. Waan inni irraanfanne keessaa yeroo hordoftoonni amantaa muslimaa soomana keessa turanitti lulluuqachiisaan turre ijoollee muslimaatu nu keessa jira. Daayivarsitii qabna, amantaan qabu dhaabbanni kun naannummaan qabu paartii siyaasaa irraa walaba, amantaa irraa walaba obboleewwan keenya muslimaa soomsaa turre kan jedhu dhugaa dubbachuuf akka ajaa'ibaatti dhagahame. Ulfaadhu galatoomi waan hundaafuu dhabboota teennattu akkas qaba waan taateef seenaa kaleessaattu durdubee kennattu akkas qaba waan taateef hojii isaan irra cimsitanii akka hojjettan dhaammannaa siidhaam. Mee asumaan dhuguma dubbachuuf madda galii silaafuun qabdani hawaas keenya ammas warroon dhaggeeffachaa jirtan dhuguma dubbachuuf dorgommii hedduu baay'ata. Mucaan kun ammoo ijoollee gargaaruudhaaf yeroo ammaa kana gara barnootaatiin jechaadha abdii biyyaa kan ta'e dargaggeessa hedduu ijoollee maatiin isaanii kallattii adda addaatiin qabsoo jijjiiramaan duratti lubbuun isaanii irraa darbe namoota hedduu akka gargaaraa turtan keessaayyuu fincila diddaa gabrummaa jijjiiramaan duratti jechaadha. Akkasuma immoo dhiyeenya kanatti waa'ee daadhii galaan dagatamee jira. Isas gara hawaasaatti garsiisuudhaan foddaa sooshaal miidiyaatiin akka gargaarte hojiilee gurguddoo akka dalagde nu yaadachiiftee jirta. Mee kallattiidhaan namoota biyyoota adda addaa jiraniif carraa laaltanii kara viidiyoo editingii yookaan ammoo sooftiweerii adda addaatiin barnoonni kennitan yoo jiraate asumaan warroota nu daawwataniif ergaa dabarsuu irratti maaliif miseensa horataa deemtan waan taateef telegiraamaanis miseensota horattanii doolaara takka kaawwachuu akkuma warra jirraa faawundeeshin yoo laalte qarshii gurguddaa miti namni hedduun har'antan waan walirraa dheessuuf dhaabbanni akkasii doolaara agas nu gaafata dhaabbanni akkasii qarshii agas nu gaafata doolaara takkaan doolaara lamaan akka miseensa horachuu danda'an jirraa dhaabbanni jirraadha. Austraaliyaa irraa hoogganamanitti fakkaata dhaabbanni sun hojiilee gurguddaa dalaganii jiranii piroomoshina dalaguudhaan namoota hedduudhaan jecha mee dhaabbanni keessan egereen isaa hawwiin isaa maal fakkaata imala keessan jabeessuudhaaf miseensa horachuu irratti fakkeenyaaf. Dhaabbata keenya keessatti miseensa ta'uudhaaf fedha qabaachuu qofaadha kan barbaachisu baay'ee. Ati amma miseensa ta'uu ni dandeessa. Foormiitu jira. Onlaayinii hin guunna. Miseensa taata. Yoo dandeesse waggaatti deeggarsa goota. Namoonni amma waggaadhaan yookaan immoo ji'a ja'a godhan jiru. Namoonni dhuunfaadhaan kan ijoollee nama 5 waggaadhaan yeroo ga'u yaadachiisnee deeggarsa meeshaalee barnoota sana fidan jiru. Namoonni kun miseensa ta'aniiti. Dargaggoota gara 26tu jira amma fakkeenyaaf nu bira. Miseensa. Jarri kun maal godhu? Yeroo namoota nyaata nyaachisu dhufanii nyaata nu wajjin hojjetu. Yeroo qaama dhiqnu dhufanii qaama nu wajjin dhiqu. Yeroo leenjii garaagaraa kennu dhufanii leenjii kennu. Namoonni kun kafaltii tokkollee hin kafalluu fi isaanis kafaltii tokkollee hin kafalan. Dhufanii ni gargaaru eebba fudhatanii deemu jechuudha. Biyya alaatiis namoonni nama dhaabbiidhaan dhaabbata keenya kanaaf deeggarsa maallaqaa godhan jiru. Waan argatanirraa doolaara 50 namoonni kallattiidhaan ji'a ja'an nuuf ergan jiru. Inni kun nuuf humna. Namoota birootiifis fakkeenya. Dhaabbata keenya kanaaf waan argatan maa doolaara 20 ta'in nu bira yoo dhufe maaliif qunceen jabaattee arba hiiti. Cimmisan mana guutti qunxur mana fitti akkuma jedhamu sana yoo cimmifamaa deemu namoonni yoo baay'ate daran kana caalaa hojjechuu dandeenya. Dhaabbanni keenya kaayyoo garaagaraa qaba. Kaayyoo gugurdaa. Isa gugurdaa dhugaan sitti hima. Fuulduratti nu mana barumsaa banuu barbaanna. Mana barumsaa ogummaa miidhaginaa, faashin diizaayin, koompitara ijoolleen keenya kafaltii tokko malee Oromiyaa guutuurraa dhufanii itti baratan. Ji'a 3 keessatti ogeessa gochuun ni danda'ama. Amma ji'a 2 osoo hin guutiin ijoolleen 12 faashin diizaayiniidhaan baanii uffata hodhuudhaan jireenya isaaniis fooyyessu uffata gaariis akka uffannu nu godhu jechuudha. Koompitaraan immoo gara teekinooloojiitiin nu gargaaru jechuudha. Viidiyoo editingiidhaan immoo kaameraamaanii ta'uu warra suuraa kaasanii ta'u jireenya isaaniitis fooyyessaa namootas gargaaran ta'uun jechuudha. Jara kana barsiisuudhaaf amma maallaqa kafalleeti kan warra
beekamtii fudhatanii magaalaa keessatti mana barumsaa akkasii bananii too leenjisan biratti deemnee maallaqa kafallee keenya garuu waan akkasii sana qabaate meeshaa uffata ittiin hodhan kana hin baay'atiin osoo 16 qabaanne akka dhaabbataatti mana kireeffannee ogummaa faashin diizaayiniitiin ji'a 3 ijoollee baay'ee oomishuu ni danda'ama. Ijoolleen keenya akkoo barumsa kutaa 10tti kufanii kolleejjii galuu dadhabanii yuunivarsiitii keessa addaan kutanii maatii bira ta'anii istirasii keessa galan baay'eetu jiru. Ijoollee kanaaf osoo amma haala kana mijeessine kafaltii malee akka isaan baratan osoo goone ijoolleen kun jireenya isaanii fooyyessu, maatii fooyyessu. Waan kana gochuu ni dandeenya nu qophiidha gama kanaan. Ogeessonni kafaltii malee dhufanii leenjisuu danda'an ni jiru. Foormii guutanii jiru. Human capital waan jedhamutu jira nu bira. Ogeessa fayyaa namni ta'e dhufee foormii sana nu guuta namni dhukkubsina kafaltii malee nuuf yaala jechuudha. Namoonni life skill trainingii leenjisuu danda'an ittimna guyyaa takka guyyaa lama dhufee har'aatti kafaltii malee nu leenjisa jechuudha. Inni kuni maallaqa osoo jijjiirame waan guddaadha garuu kafaltii malee barsiisna kafaltii malee leenjisna kafaltii malee dhufanii barsiisu. Ogummaa garaagaraatiin dargaggoota keenya ga'oomsuu ni danda'ama. Kana gochuudhaaf rakkoo faayinaansii qofan qaba. Biyya alaatii fakkeenyaaf koompitara ani itti fayyadamu, laaptooppii itti fayyadamu dhaabbata keenya kanaaf erguu nan danda'a namni jedhoo jiraate nu xalayaa qofa barreessinee gumruukiitti meeshaalee kana kafaltii malee fudhachuu ni dandeenya. Dhugaa namni nu arjoomuu danda'u jiraate gama kanaan koompitara fudhachuu ni dandeenya. Nuuf arjoomuu isin dandeessan taanaan mana keessatti kan itti fayyadamtan dhaabbileen garaagaraa kan isin kennuu danda'an yoo jiraate yoo nuuf ergitan maqaa dhaabbata keenyatiin yoo dhufe fudhannee qaraxa malee jechuudha. Fudhannee ijoollee keenya kan ittiin barsiisuu ni dandeenya jechuudha. Fuulduratti Oromiyaa guutuutti baratee rakkoo saba keenyaa rakkoo biyya keenyaa furuu danda'an barsiisuu nan barbaada. Mee asirratti waan bareeda kaaftee Ifaa Taliilaa sin qabadda. Warroon dhageeffachaa jirtan qophii keessummaatti dhaabbata tajaajila lammummaaf gumaataa jedhu dargaggeessa Ifaa Taliilaatiin waggaa 10 dura dhaabbatee hadhan tana miseensota hedduu horatee shamarran hedduu ogummaan leenjisee barataa sadarkaa yuunivarsiitii siivil injinaringiidhaan qabxii tooppii fide saditu qaasamtiin jechaadha guddaadha. Mee erguma dubbachuu warroota amman tana keessa Osofaanaan dhiyaatee jira. Osofaanaan amman tanatti dhiyaatee guyyoota muraasa hafee jira. Namoota beektaniin wanti isinii dhaamne yoo jiraate namoota beektan loogoo keessanirra kaawwatanii tambilanii tolchuudhaan dhaabbata kanas maqaa isaa dhaabbata tajaajila lammummaa fi gumaataa jedhuun sappoortaas kan jedhu akka dabarfattan nam tokko kaawwatanii tambilanii isaa mul'isuudhaan naanna'uudhaan doolaara takkarraa jalqabee hawaasni akka simbira dhaabbatu tooftaa kanaanis akka hawaasi keessanirraa yaamicha gootu asumaan ergaasii dabarsuun barbaada. Carraa kana fayyadamte dhaabbanni yeroo jalqabaaf gorsa kan argate dhaabbata keessanii namoota hedduun intarviin gateen jira. Akka tasaa carraan dhumarra si fidee waan kanarratti yaada kan argachuuf yaada guddaa eetii yaada. Maaliif namoota hedduutu dirree sanitti argama. Namoota tokko haala mijeessaniitiin waan san akka promoot isinii gochuudhaan suuraalee barattoota akkuma asirra jiru san kaa'uudhaan haala ittiin galii keessan babal'ifattan gochuun ni danda'ama. Sagantaa biraa immoo babal'inaan walitti deebinee wal hordofna ulfaadhu galatoomisin jechuun barbaada. Kanatti aansuudhaan immootu keessaayyuu waa'ee meeshaalee adda addaatiin wal qabatee jechaadha. Oromoon biyyoota adda addaa jirtan barattoota keessanii osoo meeshaan insutiin jechaadha waan akka kopheedhaa waan akka yuunifoormii uffata adda addaa laaptooppii irraa jalqabee wantoota tajaajila barnootaatiif qubeelaa irraa jalqabee fayyadamtoota adda addaa diizaayinii adda addaa jechaadha mana hundaan jira darbamuurra isaan erga tolaan waan kana fudhatan taate biyya keenyatti nu fayyada akka isaan waan kana gatan abdiin qaba. Suuricha kanas kaastanii waan sanarra yoo keettan peenii irraa jalqabee qubeessaa irraa jalqabee achirra keettanii sappoortas yoo jedhan isin gargaaruu danda'a nu gargaaruu danda'a jechaadha. Biyya keessatti bitachuu kan dandeenye jira. Wayaa jijjiirachuu kan dandeenye jira. Wayaalee hedduu kan mana keessa kaawwatantu jira. Kanneen hundaayyuu akka jijjiiran jechaadha. Abdiin qabna. Waan hundaafuu inshallah hamma danda'ame waan kanarratti hojjechuu qabda yaada sii dabarsa. Sagantaa biraa immoo bal'inaan walitti deebin. Mee yaadni xumuraatti dabarfattu warrootni viidiyoo kana argaa jiranii fi ijoolleen barsiisaa jirtan kun ijoolleen hedduun isaanii harka qaleeyyiidha. Ijoolleen hedduun kan maatiin rakkoo fi gadarsoon adda addaa keessa dabarsitee har'an tana geessee jechaadha. Ofii keetii rakkattee waan argamtee fi rakkattee har'an tana ijoollee tana biraan gaa jirta. Rakkoo dinagdee akka qabdu dubbattee jirta.
barnootaan mana barumsaa banna jechaa jirta ogummaadhaan ijoollee keenya leenjisanne jechaa jirta har'an tana yuunivarsiitiin gurguddaa waan kana yaadne barreessee eebbisee yaasaa jira jechaadha. Ati ammoo ijoollee kana akka hojii uummataniif taalantii moggatti uuma jechaa jirta. Madda inkaamii keessanis akka isinii dabalu abdiin qaba jechaadha. Telegiraamaan immootu namoota adda addaa biyyoota adda addaati akka seenanis abdiin qaba. Mee biyyoota alaa kan jiran tarii ogummaa adda addaatiin barsiisuudhaaf carraa qabanii dhaabbata keessaniin ogummaa viidiyoo editingiin haa ta'u barnoota adda addaa maarketingiin haa ta'u liidarshiippiin haa ta'u business managementiin haa ta'u laayif koochingin haa ta'u koorsiileen kennamu jira hawaasni kennas tarii yoo hordofu jiraate biyyoota ormaa keessa. Dhugaa dubbachuudhaaf hanga ammaatti sagantaalee hojjetaatu jiru tokkoon tokkosaa viidiyoodha waraabna ture. TikTok irratti kan hanga tokko dabarsaatu turre garuu dookumentariin gurguddaan hojjetamaatu jiru jira kan fuuldurattis immoo karoorfanne jira. Ammaaf hojiilee leenjilee garaagaraa akkaataa manuu kaaste kanatti warra biyya alaa jiran barsiisuudhaaf maadhaaf waan akkasii sana keessa hin seenne hin jalqabne. Gara teelegiraamitiin namoonni waan akkasii nu gargaaruu danda'an garuu ati gumaataa chaaritii jedhanii sarchi teelegiraam irratti nu argachuu ni danda'u. Namoonni gama kanaanis nu wajjin hojjechuu danda'an haala mijeessuu danda'ani balballi keenya banaadha. Fakkeenyaaf meeshaalee barnootaa qalama akkuma ta'etti kan ammoo loogoo isaanii maqaa dhaabbata isaanii irratti maxxansuudhaan osoo nuuf erguu danda'ani isaaniifis piroomoshiniidha. Nus akka salphaatti meeshaalee barnootaa kana argachuudhaan ijoollee keenya biraan ni geenya. Ijoolleen keenya baay'ee dhugaan sitti hima kan baay'ee natti dhaga'amu kun HIV AIDSidhaan warra maatii isaanii dhabee ollaa bira jiranidha. Isaan keessaa immoo ijoolleen daa'imummaa isaaniitiin zaambiilaan gatamanii ollaan yookaan namni wayii fuudhee guddisee yeroo ammaa kanatti rakkoo keessa jiraatanii nummooyyuu barumsatti deebisnee akka isaan baratan gochaatu jiru baay'eetu jiru. Hanqaroo dhabeeyyii maatiin isaanii ta'anii immoo ammas rakkoodhaa garaagaraatiif saaxilaman jiru. Ijoolleen immoo hin dubbanne ijoollee kana hundas ni leenjisna ni gargaarra. Uummanni koo isa malee ani humni koo uummata kooti baay'ee. Uummanni kan koo na gargaare taanaan waan gurguddaa hojjechuu danda'a. Even aayidiyaa yaada irratti hojjechuu danda'u hunda hoonaa dhiyeessuu danda'an irratti hojjechuudhaaf qophiidhaan yeroo kamiyyuu of dabarsee kenneetiin jira. Kanan jiraachaa jiru waa'ee namoomaati. Waa'ee uummata kootiiti. Waa'ee saba kootiiti waan ta'eef uummanni kan koo gama kanaan akka sirriitti na cinaa dhaabbatu nan barbaada. Gorsaanis na cinaa dhaabbadhaa jechuun barbaada. Madda walaabuu miidiyaa guddaa galatoomadha jechan qabu dhugaa dubbachuuf miidiyaa keessan nan hordofa sa'aan qabutti amma immoo daran maatii ta'een jira na kabajjee dhugaa haala kana naa mijeessuu kan keetiif baay'ee galatoomi. Shamarran keenya amala isaanii Eeyyangaa barnoota ammas barnoota jechuudhaan wallisee Oromoo fi Oromiyaadhaaf ergaa gurguddaa kan dabarsaa ture artist Dr. Alii Birraa biyyoon itti salphattu rabbi jaannataan isaan qunnamsiisu dhuguma dubbachuu fi ifa taliilaa Oromiyaa irraa sa'aatii kee aarsaa gootee arjooma namoomaa fi biyyoomaa dirqama Oromummaa keetii baattee Oromoon barnootaan jiraachuu qaba keessaayyuu ijoolleen kun hedduun isaanii warroota maatiin harka qaleeyyii qofa osoo hin taane ilaalcha hawaasummaa keessatti ilaalcha gadaantummaan kennameef kararraa fuuteetiin har'an tana sadarkaa yuunivarsiitii eebbifamuu ogummaa adda addaatiin akka isaan baratan keessatti hojii guddaa dalagdee jirta. Warroonni Oromoo fi Oromiyaaf jiraachaa jirtan biyyoota adda addaa keessa jirtan Oromoonni addunyaa kanarra jirtan kanneen sagalaa kana dhagahaa jirtan ifaa taliilaa Oromiyaa irraa innaan ta'u madda walaabuun biyya ormaa keessaa kallattiidhaan wal qunnamnee wanti wal dubbisneef akeekaaf kaayoo abboota keenyaa bakkaan ga'uudhaaf dargaggeessi Oromoo baratee bakka tokko ga'uudhaaf dirqama barnoonni murteessaadha. Bu'aa bayii gurguddaa keessa darbuun murteessaadha. Warroonni sagalee kana dhageessan amma dandeessaniin bira dhaabbadhaa ifaa taliilaa nu jabeessaa isiniin jedha. Shamarran keenya warroonni biyya Arabaa jirtan ilaalchi inni shamarraniif qabu argaa jirtan dhugaa inni shamarraniif qabu argaa jirtan shamarran keenya ofitti hammatee ogummaa barnootaatiin jecha isaa keessaa waan yaadadhu tokko of duba deebi'ee yeroo isaan ulfaan argaa jirra. Yeroo isaan reebaman argaa jirra. Yeroo isaan kallattii adda addaatti dhiibbaan adda addaa argaa jiru argaa jirra. Kanaaf immoo dhaabbanni keenya kana hubanneetiin mee xiqqoo mallee taatu waan tokko keessatti of keessatti hammannee bakka guddaa isaanii kennina jechuudhaan hojjechaa jirra kan jedhu yaadnu dabarsee jira. Kana caalaa wanti barbaadamu tokko hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Kafaltii tokkoon alatti dhaabbanni kun sadarkaa kana ga'ee jira. Har'as
ummata Oromoon qaba saba Oromoon qaba jechaan jira sagantaa keenya irratti sa'aatii keessan aarsaa gochuudhaan biyyuma abbaa keessaniirra ifaa taliilaa dargaggeessa gameessa ulfaaddu galatoom sagantaa biraa immoo bal'inaan walitti deebinaa hanqina yeroo irraa kan ka'een jechaadha guyyaa irraa asirra goolabuuf dirqamnee jira tarii ergaan dabarfattu yoo jiraate kallattiidhaan carraa silaaddeen jira ifa. Madda walaabuu baay'ee galatoomi warreen sagantaa kana teessanii hanga dhumaatti hordoftan hundi keessanuu fayyaa argadhaadha. Qaaman osoo nan argin biyya alaatii biyya keessatti deeggarsa maallaqaa deeggarsa meeshaalee barnootaa gochuudhaan namoonni na jajjabeessitan namoonni na gorsitan hundi keessan baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Daran kana caalaa akkan isiniif hojjedhu akkan uummata kanaaf hojjedhu barbaachisa waan ta'eef idduma jirtanii hundi keessanuu na yaadadhaa jechuun barbaada. Dhumarratti madaalliin namummaa gaarummaadha nama taatee namaaf ta'uu homtuun ga'u galatoo. Ayyeegaa galatoomaa ulfaadhoo sagantaa keenyarraa asirra goolabnee jira waan nu dhageeffattaniif galatoomaa isiniin jecha anis qopheessa sagantichaa madda walaabuu asumaan nagaa isinitti dhaammadha. Bye bye.